Ashama arkafuni hordoftoota fi kabajamtoota chaanaalii koo akkam jirtan warri haaraa dhuftan baga dhuftan warroonni duraan dhuftan baga viidiyoo haaraadhaa walitti deebine har'a akka duraanitti fuula ifee kolfee maal jedhee nagaa sin gaafachuu hin dandeenye akkuma arge viidiyoo baay'ee bicha wanti hin jedhu beeku baay'ee sammuu namaatiif illee gaarii hin taane wantoota akkasii yoo ilaaltu baay'ee suukaneessaa ta'e viidiyoo kana laalaati walitti deebinaa. Yaadan qaba video kanarratti baay'ee na gaddisiisee jira. ተሰብሯል ጂያን ነገር እግሬም ተሰብሯል። እውነቴን ነገርኳችሁ ነው እኮ እግሬ እናት እጅ ተሰብሯል። የተጨናነኩ ነው በጣም ቼፍዬ ባልናገረው ሁሉም ነግራቸዋለሁ። ወላሂ ሁሉም ነግራቸዋለሁ። ወላሂ ለዚህ ሁሉ ነግራቸዋለሁ። ይኸው እጅ ተሰብሯል። እጄ ተንቀጠቀጠ። እጄ ተሰብሯል። ወላሂ እጄ ተሰብሯል። ሁሉም ነግራቸዋለሁ። ክላሽ አቃቡልና ሙቱኝ ከፈለጋችሁ እጄን ከለቀቃችሁ ካልነገራችሁ ሙቱኝ። ወላሂ አይደለም አሁን በራሴ ጊዜ እየፈታህ ነው እኮ ይኸው እጄ ተሰብሯል እኮ እየፈታህ ነው። ንገረንና እየፈታህ ነው እሱ። ከራጅ ውጭ እነማን ናቸው ያሉት? እኔ ሙሉ መረጃ ልሰጣችሁ ነው የምፈልገው። አሁን ሂደህ ሰዎቹ እንድንይዙ ነው የምፈልገው እና ቪዲዮን ከነፈካታ ባጋ አርጊተኒ ላላ maal akka ta'aa jiru naaf hin galu biyya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Ani viidiyoo kana dura yoo ilaalu waan natti fakkaate biyya biraa jechuudha. Biyyoota biraa keessatti yeroo baay'ee Itoophiyaawwi akkas godhan miti namoota karaa wanaafa biyya alaafaa deemuudhaaf maal jedhu an akkasiis biyya keenya keessatti wanti akkanaa namni garaa walitti jabaatee hamma kan akkana wal godha jedhee yaadne naga jechuun Itoophiyaa salaam naati Itoophiyaa fiqir naati jedhu kaa akkasuma jechuun yeroo haasaan jechuudha. Namni ilmi namaa amma fedhe yoo balleesse akkamitti otoo seeratti hin geessin namni baay'eetti hidhee akkas godha. Biyya akkamitti qoy biyya garuu seerri jira garuu anaaf gaafin cimaa seerri jira. Biyya namaatti ko sareenuu kabajaa qaba jiru. Biyya namaatti sareenuu kabajaa qaba. Biyya namaa keessatti dhugaa dubbachuuf taanaaniin lammiin biraatu kabajaadhaan jiraata. Anuma fakkeenyaaf biyya kana keessatti Omwaaf fedhe balleessi manuma madaamii keessatti waaf fedhe yoon balleessi madaamii mana seeraa nageessitee yaadannaa adabu malee na rukuttee akkasina gochuudhaaf hin dandeessu. Namni biyyuma keenya keessatti iyyuu kabajamaa garuu biyya Itoophiyaa keessatti immoo namni biyyuma isaa keessatti iyyuu kabajameetu iyyuu hin jiraachaa hin jiru jechuudha. Kabira ammoo wanni fedhe iyyuu haa hafuu seerri isaa jiraachuu baatu jaalallis kan wal kabajuun isaa jiraachuu baatu akkamitti dhiira akka ofii akkasitti kuffisee akkasitti irra dhaabbatee itti taphata. Garuu dhiiraa namni akkasiisu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa. Jechuun baay'ee jechuun maaltu beekama jechuudha. Jechuun biyya qabnaa jedhanii biyya sanatti iyyuu galuuf iyyuu baay'ee ulfaata bara. Atis boroo akkasitti waa balleessite jechuudha. Otoo seeratti sin geessin akkasitti sirkutanii siidhan jechuudha. Namni keessa iyyuu bakka of buusi ilaali bakka sana jechuudha. Bakka mucaa sana ofii kee buusi ilaali. Anis hawwii isan keessatti otoo waa balleessi akkam na godhani osoo seeratti dangeessisi jechisiisa. Otoo obboleessa kee ta'e maal sitti dhaga'amu. Ilma dhiiraa yeroo akkas godhan dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Hammana kan hin jenne jechuudha gochessuu kaneessaa. Suwaa baay'eetu ta'a bara kun haara jechuun biyya keenya keessatti wanta akkanaa kun haaraa miti. Lammii keenya baay'eetu dhumee dhiiga baay'eetu dhangala'aa maaltu ta'a. Garuu yeroo ammaa kana keessatti waan akkasii arguun baay'ee na gaddisiisaan akka nama tokkotti jechuudha. Baay'ee. Waan hundaaf iyyuu waan jedhu hin beeku ani. Yoom akka ilmi namaa kabajaa argatee seeraan mirga isaa dubbatee jiraatu biyya Itoophiyaa jedhan kana keessatti ani hin beeku. Yoom akka ta'e jechuudha. Yoom akka ta'e guyyaa sana na yaada dhugaa. Guyyaa namni mirga seerri namaa kabajamee namni kabajaa argatee jiraatu biyya Itoophiyaa keessatti guyyaa sana ani baay'ee yaada jechuudha. Waan hundaaf iyyuu ilma namaa irratti gocha akkanaa gochuun baay'ee hamma jechuun haasaan jecha hamman ibsamnetti jechuudha baay'ee seeraan ala. Ani waan akkanaa nan balaaleffadha ani. Waa'ee siyaasaa minaamina miti kun. Ilma namaa tokko akkas gochuun osoo bakka seeraa hin geessin namni bakkeetti qabee hidhanii rukutuu maal jechuun gochoota adda addaa irraa geessuun kana ani nan balaaleffadha. Please nama qaamni
seerillee jiraatee wanti furmaanni jira jechuun sheer godhaa jedhan sheer gochaa oolan maal faayidaan maaltu ilaala maaltu eenyutu wanna dhimma kana godhe jedhee nama laalutu jira moo seerri hin jiru bar biyya keenya keessa waan hundaafiyyuu gosa san hin balaaleffanna hundumti keenya iyyuu namni kamiyyuu eenyumti iyyuu arguu qaba viidiyoo sana waan ta'eef viidiyoo san Facebook irra aniyyuu sheer godhee jira sheer godhaati nama dhimmi bira ilaallatu biraan gaa jenna maal goonare jechuu malee ko furmaatan argamu arganis jechuudha warroonni jechuun seerota maal jedhan jechuudha warroonni aangoo maal qaban biyya Itoophiyaa keessatti yoo laalaniitu tis jedhanii akkanatti tis jedhanii bira darban malee wanni buusan tokko hin jiru. Kanaaf ani akka nama tokkotti baay'ee gaddeera yoo naares wanneen haasa'u hin beeku garuu of qabaan jira jechuudha baay'ee imimmaan na qabaa jira jechuudha viidiyoo sun ija koo dura dhufa garuu ani kaameraa duratti boo'u viidiyoo waraabaa boo'u jechuun imimmaan na qabu yoo fan qaba malee tasuma hin jaaladhu waan akkasii jechuudha diraamaa fakkaata feekii akkanarraa fakkaanni jechuudha miira dhugaan natti dhagame waan ta'eef viidiyicha waan hundaafiyyuu maal akka jedhu beeku garuu baay'ee na gaddisiisira gochi kun baay'ee gocha seeraan alaati kanaaf tura